Gaafii qaba caffee adeemsa yaa caffee adeemsa. Adeemsa. Ati wayita kitaaba shanee jettee kitaaba nurra baaftu san adeemsa laallattee jirta. Caffee bilisiginnaa fedhe haa ta'u. Taayee danda'a jechuun nama uummata Oromoo irratti ashoofuudhaaf Daani'eel Kibriitiin walii galee kitaaba shanee jedhu nurratti baasee bara. Kuni qaallitti geeffamuudha qaba. Galmeen taayee danda'a qoratamee jira sirritti. Shimallis Abdiisaa sababa maaliif taayee danda'a aangoo dhoorge ka jedhu kitaabuma sana addaan bantanii yoo laaltan ragaa guddaa jechuudha. Kanarraan yaanni isaa maali beektanii? Shimallis Abdiisaa aangoo irraa buufatee ta'uufiiti mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu kaayoo qaba. Dammaqaa Mokonnoniin Shimallis irratti dhiibbaa naa godha. Shimallisiin na jalaa karaa qaba. Ani isin jala fiiga. Luka tiyya isinii kenne. Mataa isin dhungadhe. Luka isin dhungadhe. Dhufeet. Ani bakka bu'aa yookaan dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaati. Waan kana osoo natti nimin fiddanii san godina irraa fiddanii as keettanii namni sun bulchuudhaaf dandeettii hin qabu. Ati dandeettii qabda. Xawal waallee hattu. Dandeettii eessaa qabdaati. Warra har'a aangoon kennameef san caala dandeettii qabda. Mee dandeettii mataayee danda'a natti himi. Dandeettimmaan kee maali? Shanee jettee yoo Oromoo diqqeessite malee dandeettimmaan ati ittiin uummata har'a caffee keessa teettee harka ol baaste adeemsa garaan sirra tarraanii nutu achiin si ga'e bargurba. Akkana shinnaa jedhiin nama muuduu barbaatti jedhana. Takaleessa osoo itti kadhatanii rakkinna itti kadhatanii waa ganda keessa ittiin funaanatanii mootummaa addunyaa irraa riskii itti walii qabatanii adeemsa caffee Oromiyaa mormuu barbaadda. Caffee bilisiginnaa. Hoksaayitii jira. Wanni barbaadan marti anatu isinii qopheessa. Har'a affeerraa isinii godhanaa. Ijoolleen hundi keessan shiishaa ka barbaaddu natu sii bita. Biiraa ka dhuududatu sii bita. Wiiskii ka dhuududatu sii bita. Affeerraa baay'inatiidhaan jimaa qama'uu ka barbaaddu affeerraa narra. Guyyaa edanaa konsartii ajaa'ibaa isinii qopheesseeffataa jettanii dhiichisaa bultanaa ka borga namaatitti. Nyaanni illee hin jira. Jidaada isinii qopheessee lukkuu isinii qopheessee Shimallis Abdiisaa taayeen danda'a caffee irratti guyyaa har'aa jeequmsa waan kaaseef sa'atii ammaa kanatti manni isaa marfamee jira. Ol'aantummaa seeraa jala ooluudhaaf seera cabsee jira. Seeraan alatti wanni tokko wanni dalagamu jiru. Biyya Itoophiyaa san keessatti seeraan ala wanni jiru tokko hin jiru. Nam tokko mirga seeraatiin ala caffeen Oromiyaa harka laachuutti jira. Inni ammoo adeemsa caffee akka namata tullubbicho. Ka'anii jedhu jarada. Taayeen maan danda'a kuni dandeettii maalii qabaa? Namni lamaa sadiin isin fiddan kuni dandeettii hoggansaa hin qabanii. Ana malee jabaan hin jiru. Nama muudama kenna. Hangaasatti taphadhu miskiina rabbi Mustafa hangaasaa ol jalaan deemte. Birri asii waliin fuudhallattu hangaasaa fi Mustafaan taayee mashaayiin obaasti. Taayyisha jeglisi malee jiru jetteeni isuma shaayiin injeeraa waan hunda gandarraan deemte xibsima kana taayee nyaachifte asiiretti bitte. Habiibi wanni akkasiin jiru. Kuni seera. Yakka dalaydee jirta balleessitee jirta. Taayee danda'a borganama qaallittii jira. Borganama laalan sa'aatii ammaa kanatti olaantummaa seeraa jala jira. Oduu amma naa dhufte bara. Sababiin isaa maali beektanii? Warra har'a muudamni kennameef sana agartanii. Mee namnummaan taayee danda'a jedhu kana dandeettiin isaa maali Oromoo? Waggaa sadiin kana keessatti dhiiga qeerroo qarreetiin falminee mana hidhaatii baafnee kitaaba shanee jedhu nurratti baase. Kitaaba Oromoon xilaata Itoophiyaati jedhu nurra baase. Ilma ilaalaa jira gurbaa kana. Oromoon xilaata Itoophiyaati kitaaba jedhu nurratti baase. Shanee jechuun Oromoodha. Walii galla. Walii galla girrisa. Shanee jechuun Oromoodha. Oromoodha immoo xilaata Itoophiyaati jedhee kitaaba seerluka jedha. Har'a hoo harka ol baase. Maal jedha? Caffee. Adeemsa. Gaafii qaba. Gaafii maalii qabda? Bira kunnee jirra. Sagalee laata. Laayin. Waan akkasii yoo ka goota taate wanti sidarra gootan sirrii miti. Naa dhagaya. Galatooma nagaatti jira jedha. Maa gadi baatee hin deemirre? Eega bilisiginnaan siin ta'in gadi baatee maa hin deemin? Nagaatti jira. Kaatee gadi hin baatuu keessa. Daaraa dhageeti. Wallahi gammadee. Yaa taayee
Guyya batakkatti qocoloo godhanii bareedaatti ol darbanii funjaa keessa dhiittee poolisiin shuxaab siiqa kitaaba Oromoo irratti baasu. Shuxaab siiqa kitaaba Oromoo irratti baasu. Kitaaba seerluka jettee shanee jettee maqaa lubbaasta xawwal waalle. Adeemsa wallaahi har'a koonsartii ajaa'ibaa sirra qopheesse itti dhiichisaa bulla idana gurbattii taayee jedha san. Haga inni nu gube kana dhima si gubna. Dhima si gubna akka nu gubde. Waggaa sadiin kana keessatti Jawaar Mohammaffaa nama lubbuu isaa qabsiisee Oromoo qabsaayaa ture. Umrii isaa guutuu nama Oromoo ifaajaa ture Jawaari shanee kitaaba shanee jedhu nutti baasa kuni xawwal waalle. Awooshi walli sabdi isaa baga itti galchite wallaahi. Baga itti galchite. Bakka bilchiginnaa jechuun akkana. Xawwal waalle akka taayee danda'a. Ta isin keessa teette dammaqaa mokonnonii luka dhiitu. Ta isin keessa teette Daani'el Kibriitii luka dhiitu funyaan isii qaba qaallittii keessa. Funyaan isii namni akkanaa farra bilchiginnaati. Taayeen danda'a gufuu bilchiginnaati. Bakka funyaan isii kana qabaati qaallittii keessa. Hin taatu. Yes. 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 Asayyo. Maali beeytanii? Maaltu akkanatti gammachiisa? Yaa Profeesar baa gammaddaa. Maaliif hin gammanne? Maaliif hin gammanne? Taayee danda'a aangoo barbaachaaf jecha. Aangoof jecha waggaa sadiin kana keessatti wanni inni Oromoodhaan hin jedhin hin jiru. Wanni inni Oromoo jedheen arrabsin hin jiru. Nuun jaldeessa nuun jedhaa. Qamaleedha nuun jedhaa. Bineensota nuun jedhaa. Beelladoota nuun jedhaa. Shanee nuun jedhaa. Girrisaa nuun jedhaa. Culullee nuun jedhaa. Kanaan aangoo fudhachuu deema. Ni agartanii? Nama kana tuyyo akkamitti muudama naa kennuu dhabdanii? Akkamitti osoo an jiru aanarraa fiddanii na dura dabarsitanii nama biraa filtanii? Mee homa dalayde waggaa sadiin kana keessatti yoo qabsaayota Oromoo arrabsuu taate malee yoo Oromoo diqqaa guddaa diqqeessuu taate malee maaluma dalayde taayee danda'a? Maaliin si badhaasa mootummaan naannoo Oromiyaa? Maaliin aangoo sii kenniti bilchiginnaa? Nama arrabsuudhaan aangoo fudhattaati. Oromoo bakka bu'a jettee dubbi himaa Oromooti moo dubbi himaa Amaaraati? Daani'el Kibriitii harka garaa jalaatiin Abiyyii gurgurataa turte. Harka garaa jalaatiin Shimallis irratti dalagaa turte. Harka garaa jalaatiin Amaaraan walii galte. Oromoo irratti basaasaa turte. Yaa ima qabamte ka yaa bada hatticha. Yaa bada hatticha taayee danda'a ima qabamte ka. Amma nu harkaan baatu amma qabamte amma si qabdee jirti Shimallis fa'a. Kanaan dura itti himnee jirra. Namni kun isiniifuu hin ta'u. Mucaan kuni taayee jedhamtu gurbattiin taayee jedhamtu kuni hidhatti deebi'uudha qabdi. Bakka baatetti deebi'uudha qabdi. Qaallittii baasee nutu nama godhee. Nutu kaleessa sagalee isii tahaa ture. Oromummaa waakkattee kitaaba shanee jedhu nurratti baaste. Shanee jechuun Oromoodha. Aangoo har'aa laaluun hin barbaachisu barjaran. Aangoon waan dhufaadha waan kutaadha bara. Aangoo jechuun waan dhufee dabru bara. Hundi keessan lakkoofsa bilbilaa kiyya isinii maxxansaa kootta. Kashiishaa barbaaddu koottu. Ka haraqee dhuguu barbaaddu koottu. Anatu sirraa kafala. Bakka waadaan. Anatu si arsisi shiishaa ka arsitullee koottu. Ka jaalallee barbaaddu shamarran barbaaddullee bayyaa'inatiin si qopheessa. Faranjii barbaadde, gurraattii barbaadde, daalattii barbaadde, boora barbaadde, tafuula magaalaa barbaadde waadaa isinii seenee jira edana. Namni naa dawwaltee edana dhufuu dandeessu wanni hundi bana. Dooseen jaalalaa banamee jira edana. Baname dooseen jaalalaa. Haga borka namaallee taatu mirqaanaa bula. Maaliif beeytanii? Nama waan diqqoo tanatti gammadeetu ta guddoollee argata. Hin dogoggorina Oromoo. Diqqoo jettanii hin tuffatina. Waan diqqishuu tanatti yoo gammanne ta biraallee rabbiin nuu dabala. Taayee xilaata Oromooti. Xilaata keella guddicha. Rabbiin osoo isa kararraa nuu qabe taawwalillee dhawaatu miti deema. Maaliif yoo jettan namni kun akkamitti dandeettii kamiin caffee Oromiyaa keessa taa'ee adeemsa namaan jira. Seeratti dhiyaachuu qaba. Namni kuni xiinxallamuu ture. Waggaa sadiin kana keessatti dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa ture. Inni garuu dubbii ka himaa ture mootummaa naannoo Oromiyaatiif osoo hin taane mootummaa naannoo Amaaraatiin foormishiina dabarsaa ture. Oromiyaa keessa taa'ee dabarsee Daani'el Kibriit dammaqaa mokonnoon qaamota olaanuu kanaan dabarsaa ture. Har'a maal godhuu barbaada beektanii? Ofii isaatii muudama kennuu barbaadee yoo ilmee ilaala. Shimallis Abdiisaa bira achi taree wayi bilchiginnaa tanamu. Wayi taayee danda'a hojii keewu. Wayi taayee danda'a Jawaarii dhiitee bara. Wasakitti bara Jawaar kana hiitee bara. Leenca gararra jiru kana hiitee waggaa sadii isa keessatti cukkoo malee nyaadhu. Mootiin girrisaa hidhamee farda shaneettu hidhaa jira. Nuun jetteemi. Farda wayyaaneettu hidhaa jira nuun jetteemi.
Isee taatille Orobeede yeroo dhiyootti iddee bita bakka baatetti yeroo dhiyootti bakka baate si deebida. Abshir isayyo. Laalaame waan illee irraa haasaa oole warri soddaa isaan lela sagalee isaa waan Taayee daddaa irraa haasaa oole viidiyaa dabashaa barti wal jalaa fuudhee Taayeen borga nama seera dhiyaachuu edhaa ila dhageeffadha tiraanisleetii walii godhanii akkuma bakka jirtu girrisaan har'a guyyaan keeti warri tikitikoo malee dansaa kanatti haga ammaatitti kan ittiin dhiichisin namicha daalacha san dhageeffadha warra soddaa isaa laa. በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ፓርቲያችን ድቃ ጉዳን አከ ትራንስሌቲ ጎዳቴ ዋን እንደረረ ኦለ ገዲ ያሳጅሩ ምስጋና እኔም ሁሉንም ሼር አደርጋለሁ። በቃ ወገዝት ጀሰን ያ ረቢ ያ ግዜ ረገፈዱ ቆም አሞ ዋን ጎተን ኦሮሞ በጋ ገመደን ቢሊሱማን እንጂፈኖን ድቃቴን ቀብዱ ሰበቢን ኢሳ አብይ ረህማ ወን ሊወጀታ ጅሩ ዋን ኢሳ በርባቺሱ ቆፍ Taayeen danda'a hin fayyadu Abiyyi Ahmad. Maaliif hin fayyadne yoo jettan Taayeen waan dalaguun beeku. Inni kayoon isaa maali? Garaa guuttachuudha. Bifa kana gara gurraachaa irraa diimatti jijjiiramuudha. Kayoo Taayee danda'ati. Taayee danda'a kayoon isaa diima irraa gara gurraachaatti itti lawwatamuu. Isinii galaami bifti isaa yoo diimaa taate booratti achi siquu boorrachuu barbaada akkanaa kanatti ilaalina. Nagartee akkanatti boorratee areeda faa baasuu barbaada bar. Hin danda'amu ka. Areeda baasuu hin danda'amu Taayeen. Areeda baasuu barbaada. Si gala. Areeda namni martiin baasuu bar. Amma Taayeen areeda baasuu danda'a? Hin danda'u. Kana yaada inni guyyaa galgalaa ganama. Kayoon isaa maali? Akkam godhee Shimallis Abdiisaa aangorraa kaafadhee bakka isaa bu'a. Ila gartanii waan inni irra jedhee ilaala. Caffee Oromiyaa san keessatti haasofni inni irra dubbate maal jedhee beektanii? Nama fiddanii muudama kennitaniif kana akkamitti osoo natti nimi muudama kennitaniifi naan mari'attanii jirtanii yoom xaqlaay ministeerii taate Taayeeti. Kitaaba seerluga baaftee dheengadda baaftee jirta yoom muummicha ministeera Itoophiyaa taateeti. Kanama muuduu jalqabde. Akkamiin natti muudhabda Shimallis Abdiisaa jedhan Shimallis hin komata. Maasii himammaa? Maali hojiin kee? Dandeettiin kee yoo galgalaa ganama Oromoo arrabsite malee shanee jettee yoo nurra duulte malee hangaasaa walii wiiskii dhugaa wayita wiiskii keetirra as baate nurra barreessu yoo taate malee maaluma hojiin kee hangaasaa waliin gangalachuun alatti maal hojjatte Oromiyaadhaaf lafa nuu kaa'ime biltsiginnaa bakka buute caffee Oromiyaa dubbi himaadha maal himte Oromiyaadhaaf dubbii maalii himte dubbiin ati himtu galgala ganama jecha shane gadi yoo baatu nu arrabsu namni kanarratti hin bobba'u hojjataa mootummaa eega taate hojii kee hojjechuu qabdu hojiin kee maali Oromiyaa bilisa baasuu biltsiginnaa bilisa baasuu har'a biltsiginnaan bilisa baate sadarkaa cabuu irra jirti jechuudha. Hanqinni kudheessaa madda dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa madde jechuudha. Halo? 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 Dhaga namatu gammadee Taayee irratti dhiichisuuf naa dawwalaa jira wiiskii dhuguudhaaf bilbilli banaadha dawwala hundi keessa rakkoon takka illee hin jiru rakkoon takka waan barbaadan himachuu dandeessa hundi keessa waan isinitti tole hin dhaga'amu aboo. Halo 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 hin dhaga'amu halo. Halo? Hin dhaga'amu intarneeta kee sirreeffadhu be. Affeerraa kiyya irratti hirmaachuuf hin fakkaatte bootaan sii qabamee jira kottu. Tikeettii rakkoon qabu. Argite? Namni kamuu dawwaltanii hirmaachuu dandeessa. Bilbilli isii hin dhageessisu. Shamarran illee irratti hirmaachuu dandeessa rakkoon qabu. Dimokiraasiidha waan taaneef dhiira dubara maaliin jennu rakkoo takkaan qabu. Hundi keessan irratti hirmaachuu mirga qabdan. Kanaafi injifannoon xiqqoon qabdu. Injifannoon xiqqoon qabdu. Taayee danda'a adeemsa. Mee waan san isinii banuu iyyuu bati. Qoyaa isinii banaanee soqee haasaa inni irraa haasaa oolee san kolfaan du'aa jiraan. Maaliif beektanii?
Muhammad Sani wanni kee hin jiru viidiyoo kee gattuqee laalee jiraasi seensisa jedhee hin jiru viidiyoon kee beeyta viidiyoon kee yoo jiraate fidadhu. Taayee danda'a jechuun bilchiginnaaf maal hojjete mee guyyaa waggoota sadan dabran kana keessatti mee waanuma taayeen bilchiginnaa godhe tokko chanaa hima. Galatooma kaadhifamtoota hundamaaf dhiyaatan gara sagalee mirkaneessisuutti deemna. Hin morma taayee eeggadha. Sagalee deeggarsaa. Adeemsa jedhe taayee. Gaafii adeemsaa kabajamoo fayyaa'e. Daalatti wayiidha. Gaafii adeemsaa qaba. Gaafii adeemsaa qaba. Dabarree jirra. Dabarreerra. Didamee? Didameera maal fiddama? Gaafiin adeemsaan fudhatamne? Hin fudhatamne iskut. Dhiifama sagalee kennuun erga jalqabame booddee adeemsichi darbeera. Akkasii miti. Akkasii miti. Sagalee fannoon jalqabamee jira waan ta'eef adeemsa kana bira dabarree jirra. Ayyee caffeen akkanaa dhagahu. Maasii dhagaa. Namni muudame kuni baay'eedha. Ayyee. Namni amalaa waliin fakkaatu, ga'umsaa waliin fakkaatu. Ayyee. Bakka tokkotti erga tokko Ayyee. sagalee kennuun sirriidha jedhee ani namanu. Ayyee. Kana qabadhaati nagayan. Nagaatti. Kana qabadhaa chaw. Kana qabadhaa nagaan jira. Maali beeytanii? Taayee danda'a har'a muudama kennuu barbaade. Gaafa inni mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ellee waliin beeynu. Taayee jechuun mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa inni ta'ellee waliin beeynu. Argite miseejii amma naa dhufe argite baga gammaddee anis tikeettii muradhee si bira dhufaa jira anaa shiishaa tokko qofa naa qopheessii jedhe miseejii nama dhufe rakkoon takkallee hin jiru rakkoon takkallee hin jiru gammachuu namni bakka maraa itti jira laala garte sababiin isaa wanni marti isinii qophaa'ee jira bayya'inatiidhaan waan barbaaddan mara ajajachuu dandeessan anatu uf qabee jira dalagataa jira uf isinii qabe koonsartii isinii qopheessee jira weelkaam irrisaa maachi hundi keessanuu bakka nagaan dhuftan sababiin isaa taayeen danda'a mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee ummata muuduu barbaada xaqalaay ministeerii ta'ee ummata muuduu barbaada hangaasa masee akka gadiin deemee hoteela geesseetiniin birrii hangaasa Abiraahim Muchul irraa godhe obbo Taayee jedhee hangaasaa waan qabu guutuu itti fixate Mutsafaan Jaarraa waan harkaa qabu itti fixate marti isii har'a nama jabaa wayii uf godhee ani dubbii himaa naannoo Oromiyaati akkamitti osoo waan takkanatti himin muudama kennaa ooltanii yaa subhaanallah yaa Oromoo mee namichi affa gattii taraa namichi kaleessa harka kennaa ni dhaabaaf qabsoo Oromootiin ni dhaaba'e waytii kitaaba nurratti baasu kitaaba shanee jedhee nurratti baasu mee laalame haqinni Oromoo diqqeesse laalame nama kanatuyyuu akkamitti namuuduu dhabdanii jedheetiniin kanaaf aaraa jechuudha bootama jirtu san irraayyuu si kaasuudhaaf mijjeessaa jiran haala yeroo gabaabduu keessatti bakka baate gurfa afrantee keessatti qilinxotti qaallittitti darbamuudhaaf guyyaa eeggataa jechuudha taayee sababiin isaa har'a seera cabsee jira akka seera bilchiginnaatitti seerri bilchiginnaa cabee jira bilchiginnaan nama seera cabse irraan kuttu bakka akkasitti beeyna bilchiginnaa kanaaf taayee danda'a yeroo dhiyoo keessatti olaantummaan seeraa irratti fudhatamuudha qaba ummata bilchiginnaa gammachiisuudhaaf achumaan nullee isin jalaan gammaduudhaaf girrisaan taayeen danda'a yoo seera dhiyaate qofa bilchiginnaan itti fufuu kan danda'u yookaan namichi kun caffee Oromiyaa dura dhaabatee jira adeemsa caffee Oromiyaa cabsee jira osoo caffeen Oromiyaa sagalee laataa jiru adeemsa jedhee sagalee karaa dhaabuudhaan bifa aariitiin komii dhiyeessuun itti gaafatama jalaan bahu jechuudha gartani bilchiginnaan seeraan deema seera qabeessa nama yakka dalage akka taayee danda'atitti ifa bahee yakka dalage hidhamuudha qaba warri yakka takkan dalayneeyyuu hidhaa jira kunniin ulaa kun amma maal balleessee hidhameme maal balleessee namni kun yakka takkan qabu Itoophiyaan dimokiraatiitti haceetu jedhee hidhame bara Jawaar Muhammad jechuun Itoophiyaan gara dimokiraatiitti haceetu jedhee nama hidhaa jiruudha taayeen danda'a ammoo anatu nama muuduu qabaa Shimallis Abdiisaati nama muuduu dandeettii hin qabdu akkamitti osoo natti himin aanarraa fiddee gandarraa fiddee asitti muudama kennita yoom natti himte jedhee Shimallis hin tuffatee jechuudha kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa tuffachuun adeemsa bilchiginnaa faallessa kuni fudhatama hin qabu kanaaf taayeen danda'a seeraan gaafatamuu qaba caffeen Oromiyaa waan kana itti yaadee murtee itti kennuu qaba isinii galee
warri qulqulluun akkanaa osoo hidhaa jiru ka caffee keessa taa'ee jeequmsa kaasu maalee garee. Kanarraa namni kuni waggoota 3 dabran keessatti duula hamaa uummata Oromoo irratti banee maqaa shanee jedhuun sagalee harka dhoo isaatiin Dammaqaa Mokonnonii fi Daani'el Kibriitii waliin nama hojjetaa ture keessaa isa tokko jechuudha. Tarkaanfiin irra fudhatamuu qaba. Akka Profeesar Cululleen Ahmad gammachuun isaanii gammachii zalaaqii taatuuf mootummaan naannoo Oromiyaa bilchiginnaa seerri isii waan cabee jiru seerri akka irratti fudhatamu akka Taayyeen danda'a mana hidhaa geeffamu gaafii isinii dhiyeessinaa jechuudha. Girrisaan hundi gaafii kana dhiyeessee jira. Yakka kun yakka cima yakka akkanaa dalaguun hin fudhatamu bilchiginnaa keessatti hin fudhatamu. Kanaaf osoo Shimallis jiru anatu muudama kenna jechuun seera faallessa. Seera bilchiginnaa hin faallessa. Bilchiginnaa jechuun nama gaafii tokko gaafateef mana hidhaa qofa carran isa. Kanaaf Taayyeen danda'a gaafii seeraan alaa gaafatte biyya san keessatti paartii bilchiginnaa deeggarte taanaan gaafii qaabachuu mirga hin qabdu. Mirga takkallee hin qabdu. Waan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin jee Shimallis dhiyeesse gaafii kaasuun sirra hin turre. Namni gaafii gaafate hundi isaa mana hidhaa jira. Atis hidhaa geeffamuun sirra jira. Namni gaafii gaafate hundi isaa hidhamee jira. Kuni adeemsa bilchiginnaati. Adeemsa bilchiginnaa faallessitee waan jirtuuf hidhamuu dandeessa. Warri si jaalatu sagalee si ta'uudhaan firii Taayyee danda'a jechuudhaan har'arraa kaastanii warri Taayyeedhaaf quuqamtan akka sagalee taataniif waamicha isinii dabarsinaa jechuudha. Warri Taayyeen hidhamu gammaddan ammoo na waliinu bakka gammaddan yeroo gabaabduutti akka gaallitti seenuuf ani sagalee danda'uun Shimallis Abdiisaa bira dhaabbachuudhaan haga Taayyeen danda'a qaallitti seenutti itti fufaa jechuudha. Qabsoo bakka waadaadha kun. Waadaadha. Adeemsa bilchiginnaa cabsee jira. Gaafii mirgaa gaafachuun bilchiginnaa keessatti dhoorgaadha. Olaantummaa seeraa cabsuun bilchiginnaa keessatti dhoorgaadha. Harka baaftee gaafii gaafachuun dhoorgaadha. Waan sitti himan qofa na'am jettee akka duraaniitii fudhattee deemuudha malee wanni har'a Taayyeen danda'a dalage seera bilchiginnaa faallessa. Seera bilchiginnaa hin faallessaa. Maal jechuu kiyya beektu? Bilchiginnaa keessatti seera adeemsa bilchiginnaa keessatti gaafii gaafachuun hin danda'amu. Si gala murtee Abiyyiin dabarse murtee Shimallis dabarse na'am jettee fudhachuu dandeessa. Yoo maqaan kee Profeesar Ahmad Culullee irraa jijjiiramu gara Ahmad Culullee yookaan Doktor Ahmaditti naan jedhanii bilchiginnaa keessa jiraadhe na'am jedhee fudhachuun irra jira. Malee maqaan kiyya sirrii mitii Ahmad Cululleedha jedhee mormachuu hin danda'u. Kanaaf Taayyeen danda'a adeemsa bilchiginnaa cabse gaafii gaafachuun mirga hin qabu. Hin ayyamu bilchiginnaa waan akkasii. Taasuu mallee hin ayyamu. Bilchiginnaan harka tokko ol baaftee gaafii gaafachuu hin ayyamu. Kanaaf Shimallis Abdiisaa yeroo dhiyoo keessatti mala itti ilaalisiin jenna gurbaa. Aangoo irraa si kaafachuudhaaf sirra dalagaa jira. Halkanii guyyaa si jala galee Dammaqaa Mokonnonii waswaasiin na tahee Shimallisiin na jala karaa qabaa akka barbaaddanii Oromiyaa keessa isin gulufsiisa. Akka Abiyyiin dimokiraasii isinii bane kana caalaa isinii banaayyuu ani natti jabaadhaa jechuudhaan Dammaqaa fi Daani'el Kibriitiin walii galee harka garaa jalaatiin Shimallisiin aangoo irraa kaafachuudhaaf kan irratti dalagaa ture Taayyee danda'aati. Shirri sun jalaa fashalaa'ee jennaan adeemsa jedhe seera cabse. Seera bilchiginnaa cabsee jira. Dhoorgaadha kun. Nothing. Kun dhoorgaadha. Kanaaf girrisaan halkan takkallee taatu gammadaa bula. Sababiin isaa Taayyeen danda'a edana irriba malee bulaa jira. Maalumaaf dubbadhee jedhee ilkaan nyaataa jira. Maalumaaf gaafii gaafadhe seera bilchiginnaa cabse jedhee harka ofirra nyaataa jira. Kanaaf girrisaan guyyaan keessanii fataa zanaa. Nuti yoomuu kenna oli. Naqa. Affeerraa kiyya kabajanii akka dhuftan asumaan waamicha isinii dhiyeessaa. Waadaa isinii seenee jira. Akka barbaaddanitti. Ka jaalallee barbaaddu. Ka dhugaatii barbaaddu. Ka nyaata barbaaddu. Ka shiishaa barbaaddu. Ka haraqee barbaaddu. Ka dubartii barbaaddu. Baay'inatiidhaan hin jira edana. Bakka feetanii kottaa isinii qophaa'ee jira wanni marti.
Girrisaan waan dhabe takkaan qabu ka. Girrisaan waan dhabe hin qabu. Hundaayyuu rabbiin nutti kenne ni'imaa hunda addunyaa kanarratti waan silaa si fayyadu hunda nu bira jira. Waan ati itti fayyadamuu dandeessu waan amma isin itti fayyadamuu dandeessan hunduu isin bira jira. Kanaafi baga gammaddanii maaliif beeytanii Taayyeen danda'a edana mataan isaa hagana ol bokokee ta'ee jira nagarree fuula isaa. Bakka akkasuma nagaatti akkasuma gaafii gaafatee nagaatti irra deebii Taayyee gaafii isaa irra deebii wayi nagaatti jedhe nagaatti. Wayi yaa rabbi kiyya beekoo isinii badda ittiin bohaara waan akkanaa tartee dhufti. Wanni didiqqoo argannu tanatti yoo hin gammannee tabiraa maal goona jarana qalladinaa isin girrisaan didiqqoo akkanaa tana keessa shaqqalanna malee nuti guddoollee rabbuma itti kadhanna didiqquma tana keessaan shulluq jennee guddootti tarra malee yoo guddoo barbaannaa guddichuma barbaannaa guddichi nu jalaa gorutti malee yoo ka jedhu taate ulfaata jalqabamee diqqoo tana gammannee diqqoo tanarraa kaanaa jechuudha kanaan wal qabsiisee Galatooma. Kaadhimamtoota. Gara sagalee mirkaneessisuutti deemna. Taayyee danda'a attuu bilbilinnaadha wallolee dhageeffadhu. Gaafii adeemsaa kabajamoo fayyaa'e. Gaafii adeemsaa qabu. Bira tarreera. Didameera maal fidde? Gaafiin adeemsaan fudhatamne? Hin fudhatamne uskut. Dhiifama sagalee kennuun erga jalqabame booddee adeemsichi hin dalagu. darbeera. Akkasii miti. Akkasii miti maal? Sagalee kannuun jalqabamee jira waan ta'eef adeemsa kana bira dabarree jira. Adaraa seera. Caffeen akkanaa dhagahu namni muudame kuni baay'eedha. Ayyee. Namni amalaan waliin fakkaatu ga'umsaan waliin fakkaatu. Ayyee. Bakka tokkotti erga tokko Ayyee. sagalee kennuun sirriidha jedhee ani namanu Ayyee. kana qabadhaati nagayan. Ayyee nagaatti. Nagaatti atillee ciao. Nagaatti rabbi sin deebisi. Abu agartanii nama ofii isaati waggaa sadiin kana keessa bilxiginnaan hojjedhu jettee achi keette nama arrabsuu malee waan takkan hojjetintu muudamni isinarra kennitan sirrii mi jedhee caffee mormaa bara. Yaa subhaanallah rabbii keessanii jira. Beera mala. Nama jarri dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa achi geettu waggaa sadiin kana keessatti mee waan qunna garii qabu takkatti Taayyeen dalage naafidha. Oromummaan dhugaa jechuudha. Yoo nama arrabseen alatti, yoo nama diqqeesseen alatti, yoo arrabaa alatti feesbuuk isaa jala seenaa ilaalame. Arrabaan alatti maal godhe? Silaa dubbii himaa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun dhimma biyya san barbaachisu irratti gaddalagee Oromiyaa gara nagaatiin nama ceesisu malee nama achumarra taa'ee ilmaan Oromoo dhaloota qubee kana girrisa shane ergamtu junta achii baate akkas taate jedheetiin nu arrabsuu malee guyyama takka tasgabbiidhaan uummata kana jijjiiruudhaaf yaade santuuyyuu har'a warra isa caala sammuu qabu nama tasgabbiidhaan biyya ofii hogganuudhaaf barbaadu nama aangoon kennameef akkamitti itti kennitanii jira. Mee maal jettan namicha daalattii kana kaleessa hidhaa baafnee harka kenna. Jawaar faallee osoo har'a dhufanii muudama argatanii maal jechuu barbaada beektanii inni dandeettii hin qabu ana dandeettii qabaa jira. Dandeettii ka qabdu waggaa sadiin kana keessatti maal fidde mee Taayyee? Yoo nu arrabsite malee maal fidde? Sitti cichuu qabaa yoo Shimallis Abdiisaa yeroo gabaabduu keessatti bakka baate sanis deebisuudha si qorichi kee. Aangoo sanirraa si kaasanii paarlamaa si geessina siin jedhanii funyaan walitti butanii qilinxoo si darbu. Qilinxootti itti diqqaate xiqqoodhatu hidhamuu qabaayyuu Taayyee. Dhugaa isinii jedha Oromoo kaleessa nutu hidhaa baase bakka baay'ee deebi'uudha qaba. Kanarratti dalaguu qabna nu marti. Namni kuni akkamiin nama tuffata badi. Shimallisiin tuffata bal. Shimallisiin caalee jabaa ta'e isa caala argame. Maalinni ati yoo nu arrabsite malee bu'aa maalii buuftan isin lachuu? Sanittuu wal tuffatti bar. Anatu si caala jechuu isaati. Altaree Abiyyi ama muudama kana namni kenne Abiyyi dabar. Shimallis waan Abiyyiin jedheen alatti hin hojjetu. Abiyyi Ahmad sanuyyuu akkamitti kana godhe? Ittufata bar ittufata. Ofii isa jala deemee yoo Abiyyi waa barreessu sheer jalaa godhe. Caffeerra dhaqee caffee mormaa jechuudha. Eessaa fidde dandeettii akkanaati Taayyee. Warri har'a muudama kennee ati sirrii miti dandeettii hoogganuu qabaniin jettu suni nama sihii kana hiikee walitti dachaasuu danda'u bar.
warra hoggansa gahaa qabu bar nama saba kanaafis keessatti quuqama qabu ta'uu danda'anii bar akka kee galgala ganama as ba'ee ummata kanaan arrabsani ati xilaata ummata oromooti ati xilaata qabsaa'ota oromooti Taayee danda'a natu siin jedhe oromoon xiyyeeffatee sirratti tarkaanfii sirra fudhachuudha qaba ati yoo oromoo irratti duulte malee yoo oromoo basaafte malee yoo oromoo lafarraa dhabamsiifte malee bu'aa maalii oromoodhaa buuste sii galee garuu anna ajaa'ibe gaafiin ati gaafatte muudama namaa kennu yaaddaa bata Taayee way miskiinni akka keetii kun maalumaa takkaa itti dhiichifnamee sirba isinii banne itti dhiichifne guyyaan har'aa guyyaa mirqaanaati na fataa zanaa jechuu malee gaddi takka hin jiru aariin takka hin jiru maaliif yoo jettan nama waan xiqqoo tanatti gammadee dhiichisetu guddootti illee gammada tanumaan takka jenne lama jenna achi booda Abiyyi ta'uu danda'a maaltu beeka Shimallisii sanis ta'uu danda'a nuti oromoon waan oromoo ta'uuf gammannee itti dhiichisuudha akkana itti jenne bulloo kiyya bulloo farda bulloo ka'ii galii malee biyya abbaa malee sab asab asab asay 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 warri Taayee daalattan ila nu kana jaalannala bulloon garmaamu tola yoo mana hidhaa oola warri Taayee dandeettan baga gadditan baga isinii cabse Shimallis Abdiisaa bulloon garmaamu tola mana hidhaa oola bulloo dawee dawee dawwisa dawee dawee dawwisa dawee dawee wajjin kee kanuma wallahi hojii ajaa'ibaa qaba sinja fillee adde sa'atii yuun qabu sa'atii watakkatti argeessanii mataa isin garagalcha malee dalagata nama dalagataadhaan bulloon garmaamu tola maamana hidhaa oola bulloon garmaamu tola maamana hidhaa liibii isin haasa'uudhaaf sa'a takkanatti hin fudhatu bakka takkatti isin keessaa mataa isin intessee isin biraa deema ani qotee bulaa dalagataa nama noormaalidha Taayee isinif fakkaate hoo yuuse bakakka niije bakakka seene walakka seene walakka seene walakka aboo baga isinii cabse baga isinitti cabse te caffeen oromiyaa gubadhaa kanu gubdan kana isinillee rabbi isin guba takkattiin keessanii naftan takkattiin hundi keessan tara matara abbaa feete haa muddu kuni caffee seera qabeessaa miti garuu Taayeen danda'a seera bilxiginnaa cabsee jira hidhamuu qabu jirtu girrisaa kiyya culullee ijoollee culullee fataa jedhaa jirra kaarra Taayee danda'a irratti dhiichisaa jirra lama chakona lammachi Taayee yoo baate tola lammachi Taayee yoo cabde tolti lammachi Taayee yoo cabde tolti way rabbi sita hidhaa seentee keellee rabbi nu haadha geessisu Taayee danda'a hidhamtee kee rabbi nu haadha geessisu Taayee insha Allah faana ragadu kana nurraa dhaaba wamba den kaapa
barachuu goota dhabani nuu barbaada taayee daalatti sana nuu barbaada qaallittii nuu geessa warra dhugaa beeku hidhama taayeen nu hidhamuu qaba oromoo hidhamuu qaba nutu hidhaa baase hidhatti deebisuun nurra jira sagalee ta'uu fi dandeessa warri taayee jaalattan nuti ammoo taayeen akka hidhamuuf halkanii guyyaa irratti dalayna jettee nan baabatu haga jawaab muhammadiif jecha nu garaan nu gubatee waan goonu dadhabne kana taayee danda'a yoo hidhame nam tokko san yaadatu nam tokko daalattii tana kitaaba isaallee isuma waliin hidhatti guurra seerluka inni shanee jedhee nurra baase san akkasumatti isa waliin qaallittii geessina malee nam tokko ittiin fayyadamu nam tokko seerluka nutti baasti daalattiin seerluka jettee ummata oromoo irratti maqaa shanee jedhuun propagaandaa dalayti jechuudha. Siigale kanaafi kitaaba isaa warri irraa bitattan hundi isaa taayee danda'a waliin qaallittii geeffamuudha qaba. Kuni farra oromummaati xilaata oromooti taayeen danda'a. Nama oromoo balleessuudhaaf hundeedhaan kutatee ka'edha. Ummata amaaraa Daani'el Kibriitii fi Dammaqaa waliin galuudhaan oromoo balleessuudhaaf nama halkanii guyyaa dalagaa jirudha. Kanaafi har'a caffeen oromiyaa biltsiginnaa muudama dhoorgattee aangoo dhoorgattee jennaan gaafii kaasuudhaan caffee oromiyaa keessatti seera cabsuudhaan jeequmsa kaasee caffee oromiyaa jeequmsatti kaaseerra. Kanaafi seerri cabee jira olaantummaan seeraa haa kabajamuu jennee gaafanna. Abbaa fedhe yoo ta'e seeraa olii miti. Yakka dalagee jira taayeen danda'a. Seera biltsiginnaa keessatti kun dhorgaadha. Biltsiginnaan gaafii gaafachuu hin dandeettu gidduudhaan cabsite. Carraa yoo sii kenname hin gaafatta. Sanuyyuu gaafii nati gaafattu gaafii jaalalaa, gaafii badhaadhinaa, gaafii waa'ee magariisaa dubbatu malee ebalummaa muuddanii ebaluun sun aangoon kana argachuu hin qabu. Dandeettiin ebaluu sanii gadi bu'aadha. Dandeettiin ebaluu kanaa ol ka'aadha. Ebaluun sun hooggansa hin danda'u. Xaqlaay ministeerii taayee danda'a. Okkona shinnaa muudama kennuu barbaaddi. Lammachi harree lammacha fardaa. Hinjiru wanni akkasii. Hinjiru yaa lammatti. Hinjiru wanni akkasii. Wayi Zainabaan dhuftee jirti. Wayi jaalallee tiyyata duraanii. Eessa baddeen tala? Welkaam baga dhufte. Baga nagaan dhufte. Waleekum assalaam. Qaata si soqaa bara jalatti jaalallee maan tiyyata keessa tirti. Zainabaan tuni jaalallee tiyya warri itti dhiyoo jirtan dhufee kaa. Tarkaanfii isinirra fudhadha dhufee warri naannoo isii jirtan uf beeytan isinu. Akkasii Oromoo kanaaf taayeen danda'a olaantummaa seeraa jala ooluu qaba. Hadaraa seeraa jennee isin gaafannee jirra. Haga hadaraa abiyyi jennutti hin ta'u hidhamuu qaba taayee. Hidhaa jarana hidhaa guyyama takkallee taatu gammadaa bullame. Hidhaa achi hidhaa nurra namicha mataa nu nyaate kana. Nu nyaate mataa girrisaa jee maal jee kaan jee kitaaba isa dhumaa irratti kitaaba nurra baasee iyyuu jechuudha. Agartee kana caala wanni Oromoo hafe takkallee jiru. Kana caala wanti Oromoo hafe takkallee jiru. Akatta mallatti. Kanaafi seera biltsiginnaa keessatti adeemsi biltsiginnaa cabee jira. Dhorgaadha gaafii gaafachuu. Dhorga. Sinii galee akkasii wallaahi hirqaala jaba jira. Fataa jedhaa koottaa kaa hundi keessanuu warri ammaa gammaan dawwalaa turtan warri dhufuudhaaf makiinaa tikeettii murataa jirtan hundi keessanuu wanti isin barbaaddan isinii qophaa'ee jira. Wanti isin barbaaddan hundi lafa isinii jira. Dhiyaadhaa akkuma isiniin jenne kaa waadaa isinii seennee jirra abbaa dhuftan fataa jedhaa bultu
haga ganamaatitti guyyaan borillee guyyaa iriftiti dalagaan hin jiru guyyaan borii guyyaa kamii beeytanii gidis sanbata jechuudha. Sontaagiidhaa guyyaa gidis sanbataa kana guyyaa itti fataa jedhanii luka saqqalanii ciisan waan ta'eef guyyaa luka saqqalanii ciisan kana namni luka saqqaltanii ciisuu barbaadan dhiyaadha. Ni hadhoome moo ni hidhame moo jetta hidhamuuf deema haa hidhamu akka hidhamu irratti dalagaa jirra. Qaama dhimmi ilaallatu wal dubbisnee jirra. Yeroo gabaabdutti hidhaa seensisuu yaalaa jirra inshaallah yoo rabbi jedhe hin hidhamaaf qaama dhimmi ilaallatu waliin haasa'u jirra. Muummee ministeeraallee dubbisuu yaallee jirra nuun milkoofne namni wayii sagalee ergatee ture mee maal ergee hiikumne akatta mallaat oduu amma nagaye ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በሕክምና ሲረዱ ቆይተው ዛሬ ጥቅምት 16 ቀን 2013 ዓ.ም ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። አከነት ይጅራ ኩኖ ቃምኒ ኦዱኑ ቢራን ገቡ ኦሶማን ወስተኔ ሲወሊና ሶፍኑ ኦዱን ኩኑ ቢራ ገያማ ይቹ ኦዱን ኩን አማ ካማ እስቲ ፈካቲ ዋን ከናን ዱረ ቱሬ ሰን ይቹ ከናን ዱረ ዋን ቱሬ ቆንዳላ ከየ tokkotu amma na erge finfinne irraa galatoomi siin jenne qondaala kenna kuni waan ture waan ta'eef ittiin isin burjaajeessinu kuni waan kanaan dura ture gaafa kanaan dura abiyyiin du'e jedhee uummanni olii oofaa ture sun amma waa'ee abiyyiitiin ajandaan kenna lammachi harree kana bakka lammachi harree yoo cabde